Yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa bika jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa koromummaadhaa koonni irraa madde isan dhagahu warra isanii barihiif akkam nu bultan nagaa nu bultanii isan jan warra isanii dhihellee haa akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii asham harka fuune nooru qariibuu aanaa dhufu welcome to Shabbo Media hunda keessanu ilmaan ayyaa ashaalee kama deero baga nagaan dhufte اللي تيسر أفراد هندي كيسان وقا بقى نقان ونفتح إنسان إنجنة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجي لما جلق أبي جرات تخيا كات أمور بربادو هاسو فري هاسو ساقو تخي ساقا وان فري قبل فرأتشو يندنيا تدرا ونيني يتشاجرو وجين دوميني جرادا من خيني خيس كل كلوني دا أما اللي أمت خيني ويتي Oromummaa keessatti dalagaa jajjabduun nu hafe mana keenya haa qulqulleeffannu kabajaan teenya akka hogganatti beekte kabajaan maddisii Oromoodhaadha. Oromoo kabajaan itti hore malee kabajaan addaa qabnuu fi kannaan addaa qabnu jirtu wanni ittiin mul'anne tun hundinuu saba keenya guddaadha saba keenyatti mul'annedha. Ati yoo namni Oromoo hojjetu hagana beekuun barbaachisaa na fakkaatti. namni Oromoo hojjetu hundinuu wanni inni dursee beekuu qabu odoo beekte ardaa gatti hin baane odoo sabaa fi saba waan biratti hunda bakkaanfanne dura qe'ee ofii keessaa mana ofii keessaa qulqulleeffatee akkasitti akka Oromootti waan tolfachuu qabnu tan dhumini jira san hunda takaleessa jalqabtee kana cittee fi kana hunda gaa waliin qabannee sabooda haa nutuu saba guddaadha jechuudha. Haasoo beekte pirezidaantii Anfar godhee jira. Oromoon Chaayinaadhaa jedhee jechuudha. Oromiyaan rabbiin hoggaa beektee qabeenya hiru qooda leencaa Oromiyaadhaaf rabbi kenneedha. Atik siyaasaaf ja'anillee haajattanii garuu yoo beektee yoo nuti if qabanne wal qabanne nama biraatiin beekadhu nummaa akkuma Oromootti wal qabanne wanni Oromoon ta'in hundinuu guddina sadarkaa Itoophiyaatti mi sadarkaa Afrikaattu Naajeeriyaa fi Niijerii fi Gaambiyaa fi Gaambeellaan gabbahanii saba guddicha Afrikaa nuun ja'anii jechuudha. Walumataa jira makkam rakkinni warra Oromoodhaan deemuutu beektee butatee fiiguufadha jechuudha. Saba kanarraa yoo fedhe amantaa yoo fedhe gosaa yoo fedhe gandaan buteeti addunyaa irratti ifis xiqqeessanii biyyuma san keessatti akka xiqqaanu nu godhanii jechuudha. Yoo ammoo akka Oromootti waliin dachaane Anfarii miti sabaa fi sablammii miti ollaan keenyaa dirqiidhattuu nu kabajanii jechuudha. Afrikaanu dirqiidhaaf nu kabaji addunyaanu dirqiidhaaf nu kabaji tanaafuu ati dalagaan guddoon ati Oromoon silaa barra haa yoo beektee namicha tokko ture gaafa ana dura haasoo isaatiin dhagee jechuudha. Haasoon aan dhagee keessaa mana isaatii irraa gubate mana citaa qaba. Mana citaa san irraa gubannaan guyyaa tokkotti gosti mana hulaa afurii ijaaraniif jechuudha. Hulaa afurii hulaa shanii ijaaranii fixanii fi qorqorroo dhawanii galgala maragaa buranii ganamatti galee jechuudha. Gaa amma namni akkanaa honkaa beektee amba biraattuun haajamu jechuudha. Hoggaa firaan marfamte aaliin marfamte hedduu yoo naamusumaa fi hojii jireenyaaf warra ollaa fagoodhaa maqaa dhadhawte malee ati beektee wanni ati waan guddara maatii guddaraa dhalatte jechuudha. Oromoo yoo naamusaaf sabaa jenne malee ati rakkoon Itoophiyaa keessatti Toobiyaa keessatti Oromoon qabdu beektee ta Oromoon hiikkachuu hin dandeenye hin jirtu jechuudha. Dhugaa rabbi ibsuudhaaf Harargeen qofti ni geessi jechuudha. Silaatti dhiisanii ni geessi. Arsii qofti ni geessi jechuudha. Arra Wallaggi qofti nu odoo beektee itti dhiisanii falmatee beektee Oromoo wayita kan ni baasa jechuudha. Jara nuti bahara saba guddaadha. Wanni beektee kophee sabaaf sablamira nu kuffisu jiru jechuudha. Akka isaanii malee wanni takkan argamnellee fakkeessinee haasa'uun tu siyaasa wallaaluu na fakkaatti. Haaf kabajnu, haaf jaalannu, haa wal jaalannu, walutuu yoon wal qabanne jechuudha. Gaafa nuti sabni guddicha Afrikaadhaan wal qabanne fixanne booda
وخاتها في الدبلوماسي ده في أنفري في الصومالي في سوا في سولا ميتنا خبجوما في بيت أفيرنا ملأ mana keenya kadiigame akkuma beekte gosti chasanii ijaarte sanitti waa mana keenya kadiigame woo odoo ollaa tokkollee itti yaaman ifiifuu ijaarrachuu dandeenya Oromiyaa teenya. Toobiyaa ammoo haa rakkina qabdu jechuudha. Toobiyaa yoo itti fufaa nuun jaan haa sabaa fi sablammii namuu gita isa qabatee yeroo miraasa isaanii ni kabajnaaf jechuudha. Bara waan namatti hin ajabnu. Teenyumarraa nama dadhabne malee nuti ta namatti hin ajabnu. Gaafi nuti anfar keessaa qabnu jirtu. Anfar iddachi teenya harkaa qabamu. Nuti bora isa hojii waa rakkoon qabnu jechuudha. Isaa nu dhiibaa jira malee. Nuti bora waa Amaara hojii rakkoon qabnu jechuudha. Amaaratu wallaggi xiyyaa hargeen kiyyechaa jira jechuudha. Waluban nama kam. So nuti gaafi biraan waan keenya immoo namaan dhiifnu jechuudha. Waan keenya yoo qabanne nutu geenye walirraa hafna jechuudha. Miliyoon 70 bira deeru khayriidha. Miliyoon 70. Barsaba gaafa hargeen buqqaatee fi baalee buqqaanee biliyoona rees godhee bara. Biliyoona. Arra beetee warri beetee ni jirraa gurguddaa fi injuhuni biliyoona miti miliyoon 100 rees godhuu hin danda'an jechuudha. Biliyoona rees gooneeti fayyaan qabdanii yoo walii tumsinees qaamee tawanni isa yaadan jechuudha. Tagaafa hammarreessaa sana yaadan. Amma takka hoteela qabdi rabbiin hoteela isii ammallee waaqayyo haa beetee haa baay'isuu fi kophaa isii jechuudha. Kophaa isii Finfinnee irraa kaatee hammarreessa keessa galtee adoon maatii 200 ol moo 400 shon lakkoofsa isaanii dubartoota achi keessa daan kophaa isii guyyaa 40 beetee ulmaa teessiftee jechuudha. Kan waan biraati dhadhaa dibatanillee odoo irraan irrisiin jechuudha. Wasaba arjarraa dhalannee jechuudha. Khayriidha. Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bika jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa koromummaadhaa koonni irraa maddee isan aragawu. Warra sanii bariheef akkam nu bultan nagaa nu bultanii isan jan. Warra sanii dhihellee haa akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii. Asham harka fuune nooru qariibuu anaa dhufu. Welcome to Shabbo Media hunda keessanuu ilmaan ayyaa. Ashaalee kama deero baga nagaan dhufte. اللي تسرى فرد هندي كيسنوغا بغنغان ودفت انسان جنة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.